Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'arree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa qabadheen jira jechuudha. Baankota keessa immoo karaa baankii Hawaashiniin qabadhee dhufee jira jechuudha. Gabaabumatti karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii Hawaashiin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo keenya hanga dhumaatti ilaalaa isiniin jenna yookaan dhageeffadhaa isiniin jenna. Egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Ooman rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Yuuroo, Paawundi sterlingii, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin baankii Hawaashiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa baankii Hawaashiin biyyoota 6 jechuudha. Amma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa har'aa immoo qaqannasee jira jechuudha. Kan kaleerra xiqqoo hin qaqannasee jira jechuudha. Kan qannases jira garuu oluma keessa hin makaadha jechuudha. Irra caala garuu biyyoonni kan guyyaa har'aa hin qannasanii jechuudha. Amma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 20 jechuudha. Akkasumas Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 20 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 44 fi saantiba 77 jechuudha. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin jechaadha birrii 86 fi saantiba 25 jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 2 fi saantiba 49. Kan itti aanu Oomanii Ooman rihaalli tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 8 fi saantiba 63. Kan itti aanu Duubaa dirhaamiin tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 75. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 32 fi saantiba 49. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 41 fi saantiba 89. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 31 fi saantiba 81. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 13 fi saantiba 58. Baareen dinaarri tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 02. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 85. Kan itti aanu Joordaan dinaarri tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 53. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 12 fi saantiba 20 jechuudha. Akkasuma immoo Paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 78 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin Paawundi sterlingiin tokko jechuudha. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko
karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 72 jechuudha. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii Hawaashiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 49 fi saantiba 83 jechuudha. Kan itti aanu Iswiis biraankiidha. Iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 91 fi saantiba 13. Koronnaan tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 41. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 00dha. Salphumatti birriin turkii tokko guyyaa har'aa birrii 4 jechuudha. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 17. Yemen riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 95. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 83 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Gabaabumatti karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin guyyaa har'aa immoo baankota keessaa akkuma jedhe karaa baankii Hawaashiin biyyoonni 6 qabadhee dhufe kana fakkaatu jechaadha. Egaa gabaabumatti karaa itoo bilaak maarketiin guyyaa har'aa biyyoonni baay'een qannasanii jiru jechuudha. Biyyoota qannasetu caalaa jechuudha. Karaa itoo bilaak maarketiin akkasuma jechuudha guyyaadha guyyaatti garaagarummaa qabaa jechuudha. Karaa baankiitiin garuu dhaabbataadhuma jechuudha torbanitti yookaan torban lamatti yookaan ji'aatti qayyarama malee karaa akka itoo bilaak maarketii miti jechuudha. Itoo bilaak maarketiin guyyaatti yeroo 2-3 jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kan ganamaa kan guyyaa fi kan galgalaa garaagarummaa qabaa jechuudha. Gisee 3-4 jijjiiramuu hin danda'u. Utuma onlaayinii irra jiraniyyuu karaa itoo bilaak maarketiin hin geeddarama yookaan hin qayyarama jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut keessattuu warroonni mana madaabii jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Keessattuu immoo warroonni mana madaabii jirtanii Joordaan jechaadha. Dinaara miti kan fudhattanii doolaaridha jechuudha. Akkasuma immoo Beeruut yookaan Libneen irra birriin biyya sanaa paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanaa immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechaadha baay'ee xiqqoodha. Fakkeenyaaf birriin Paakistaan guyyaa har'aa saantiba 0 saantiba 55 jechuudha. Gana birrii Itoophiyaa tokko guutuudhaaf saantiba 45 barbaada jechuudha. Kanaafuu salphumatti birriin biyya sanii baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin Beeruutii birrii Itoophiyaatti gadi waan ta'eef birrii biyya sanaa miti jechaadha kan fudhattanii isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madaabii jirtanii doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarota ammoo anuu 3 maqaadee Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Isa keessa garuu isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha salphumatti. Warroonni Joordaanii fi Beeruut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechaadha. Gabaabumatti jechaadha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarket dootti koom yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 20 herreegattu yookaan assaabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Yookaan immoo karaa baankiitii baankii Hawaashii yoo hergattan immoo jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 32 fi saantiba 20 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin yoo hergattanii kana ta'a jechuudha malee salphumatti warroonni Joordaan jirtan diinaaraan ta'u warroonni immoo Beeruut yookaan Libneen jirtanii paawundii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Paawundiin biyya sanaa akkuma jedhe xinnoodha jechuudha. Joordaan immoo jechaadha. Joordaanii warroonni ala jirtan garuu jechaadha mana madaabii alaa jechuudha. Warroonni jirtan immoo diinaara fudhachuu maltu jechaadha. Isin immoo diinaara isaan dura maqaadeen herreegattu jechuudha. Isaan herreegattu jechuudha. Garuu dhaabbataan jechuudha warroonni mana madaabii jiranii Ameerikaa doolaarii fudhatu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Birrii biyya sanaa miti jechuudha. Olii galteen akkasuma jechuudha. Olii galtee
kun maaliif waliigaltee ejensootati jechuudha. Kan Itoophiyaa fi kan Joordaaniitu akkasitti waliigalee diinaara doolaarii fudhatu malee diinaara miti jechuudha. Akkuma jedhe immoo warroonni mana madaabiitiin haala hojjetan jechuudha. Warroonni haala badanii fi haala jiranii haala hojjetanii diinaara fudhachuu malu. Kaan hin beeku isa diinaara fudhachuu malu jechaadha isaan. Salphumatti warroonni immoo mana madaabii jirtanii doolaarii Ameerikaa fudhattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.